BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Barataan Yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Goobanaa Hoolaa kana dura qoricha saree maraatti biichee farda akkasumas summii bofaaf mirga kalaqaa qaba. Yeroo ammaa immoo qoricha koronaa vaayirasii irraa nama fayyisu argachuuf tattaafachaa akka jiru BBCtti himeera. Gurmeessaan ogeessota fayyaa biroo waliin ta'anii jalqaba maalummaa vaayirasichaa qorachuun qoricha barbaaduu akka jalqaban hima. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Uummata keessa gadi buunee qoricha aadaa kanaan dura uummanni fayyadamaa ture isa qorachuu fi akkasuma immoo anillee armaan dura akkuma nakaakayyuu kiyyarraa qorichoota aadaa dhaalee kanaan dura irratti hojjechaa ture argannoo garaagaraa irratti argachaa ture jalqabumarraa illee qoricha aadaa gara ammayyaatti deebisuu fi gara teekinooloojiitti fiduudhaaf hojjechaa ture instituushinii biyya Hindii wajjin illee karaa ministeera teekinooloojii wajjin hojjechaa turre aadde Abbabach wajjin illee hojjechaa turre kanumarraa kan ka'e egaa rakkoo battalaa keessa waan seenneef gara qorannoo kanatti seennee egaa amma piroodaaktii qorichoota naannoo 18 kan ta'an waa'ee koronaa wajjin kuba gollobaatiif kan uummanni kanaan dura fayyadamaa ture isa san argannee erga ji'a tokko fiildii keessa turre booda qorichoota kana gara laaboraatooriitti finnee amma sadarkaa faarmaasitikaal kiliinikiitti qorichoota kana keemikaal koompaawundii isaa qorachaa jirra. Maalidha akka walitti qabdan baala mukaati moo wantoota akkamiiti qoricha ta'u jettanii warra yaaddan kana immoo akkamitti adda baasuu dandeessan? Dhukkubni kun kanaan dura uummata keessa turee jira yoo jiraate hoo uummanni kun akkamitti fayyaa ture kan jedhu qorachuu eegallee eeyyen tureeraa waggaa 80 dura dhukkuba gollobaa kan jedhamu bara gadaanichillee keessa dhukkubni gollobaa kun horiirra namatti darbaa sanaan booda nama ajjeesaa jechuudha. Somba nama qabaa vaayirasiin sun somba san eegamiidhaan booda namni sun du'a jechuudha. Guyyaa 5 guyyaa 4 keessatti ajjeesuu danda'a. Kana immoo manguddoon lafa buleeyyii waggaa 80 kan ta'an qorachaa turre qoricha kanaan eega namni dhumaa turee dhumarra gaaniin booda namni wal gaggaafatee qoricha kanaan akka fayyaa turanidha kan nutti himanii sanaan booda qoricha san immoo fudhannee gara laaboraatooriitti finnee sanaan booda qoricha tokkicha arganne san wajjin immoo keemikaal koompaawundii qoricha san wajjin wal fakkaatan ammas uummata keessa gadi buunee walitti qabachaa turre haga namoota 300 ol intarviiyuu gochaa turre waan qabatama uummanni kun itti fayyuu danda'u irra hin geenye jennee akkuma abdannee fakkeenyaaf warra Keeniyaatiif illee baagiraawundii qoricha kanaa erginee irratti qoratamaa jira. Akkasuma immoo warra Chaayinaatiif illee darbe kan dhufaniif baagiraawundii qoricha kanaa kenninee jirra. Saayid effektii isaa bu'aasaa waan garaagaraatu jira. Bifa san qorachaa jirra jechuudha. Isa eega qorannee carraa qabnu fayyadamnee haala seeftii keenya eeggateeni beelladoota irratti yaaluudhaaf yoo xiqqaate ji'a tokko booda qophii xumuraa jirra karaa laaboraatoorii sabbataa jiruuni. Abbaan barataa kanaa Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa beekumsa qoricha aadaa maatirraa darbaa kan nu bira ga'e qabnaa jedhu. Ilmi isaanis beekumsa kana ammayyeessuun qoricha koronaa vaayirasii irraa fayyisuu danda'u barbaadaa jira jechuun dubbatu. Qorichi amma ilma inni yaalaa jiru kun qoricha kana eega abbarraa darbee maatirraa darbee arratee na bira ga'e amma abbaa torba yeenyee jirra. Qorichi kun kaleessa Oromoon immoo kanumaan jiraataa ture ilee garagaraa irratti yaalaa kun milkaa'ina dhabiisaa kun du'aa kun ittiin jiraataa akkanatti kan dhufee amma as ga'e jechaadha. Abbaa torba yeenyee jira qoricha kana eega harkatti qabachuu jammarre har'a immoo ilma kiyyarra ga'ee har'a immoo dhibee koronaatii hin ta'uu kana maal feete hagaa rabbiin milkeessee kun sirriitti ifa bahutti afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Tattaaffii dargaggoo Gurmeessaa Goobanaa fiixaan baasuuf Yuunivarsiitiin Arsii deeggarsa taasisaa fi akka jiru ibseera. Pireezidantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Dhugumaa Addunyaa gama laaboraatoorii fi maallaqaan deeggarsa gochaa fi akka jiran himu. Amma immoo qoricha aadaatiin wal qabatee kanaan dura waan kana fakkaatu uummanni akkamitti isaa ture qoricha akkamitti fayyadamaa keessattuu biqiltuu naannoo jiru wajjin ekspiriyaansii sanarraa ka'een illee hojii baay'ee hojjetaa jira. Nuuf ragaa kanarratti hundoofnee gargaarsa deeggarsa godhaatee jirra. Hojii baay'ee abdachiisaadha kan hojjetaa jiru. Maallaqaanis gorsaanis gargaara barsiisonni taa'ii. Irra caalaa immoo neetwoorkii akka uumu irratti deeggarsa kan goonuuf neetwoorkii dawaa aadaa kan beekumsa biyya keessaa wajjiniin wal qabatee ministeerri saayinsii teeknooloojii fi dhaabbanni warra dawaa biyya keessaa kan aadaa kana sappoortu godhu wajjiniin walitti wal quunnamee hojjetaa jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa xumuramutti jira. Odeeffannoon dabalataa bakka intarneetiin jiru yoo jirte gara weebsaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuuk keenya BBC News Afaan Oromoo dhaquudhaan odeeffannoowwan dabalataa argachuu dandeessu. Yaada keessanis eeruus nu kennuu dandeessu. Sagantaarraa kan isin qopheesse Zalaalam Taaddasaadhaa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanadha. Boru walitti deebinaa gaariitti bulaa.
Thank you.